Yakana keessatti manni keenya akka shakkamu kan godhe mootummaa keenya waan jedhe sanatti xiqqoo ani mormiin qaba. Manni keenya akka shakkamu kan godhe uummata keenyaati. Warra uummata keenya irratti hojjetu akka uummanni keenya shakkamu godhe malee uummanni Oromoo akka uummata hammataa ta'e nuuf kan ragaa ba'uu qabu sirna gadaati. Sirna gadaa keessatti ilma argaa. Guddifachaa akkaataa isheetti jira ilma mitii ilma dhukkee maalima ilma isaa kan hin taane guddisee daaraarraa urgufee bifatee akka ofiitti gaafa dhufullee qabeenya isaa kan dhaalchisu addunyaa irratti kan argame Oromoo qofa. Kanaaf ragaa sararri waan jechuun barbaada. Kan lammataa waan ani kaasuu barbaadu maalinni waa'ee miidiyaalee biyya keessa jiran uummata keenya irratti diffaameeshinii addaa gaggeessaa jiru jira. Warra kana immoo kan isaan deeggaran kanatti fakkaatan reediyoo dhaggeeffachaa jiran reediyoon maqaa dhoofnee maqaatti goonu gurra leellisuu waan ta'eef inuma dhaggeeffanna garuu waan keessaa dhaggeeffachuu barbaanne dhaggeeffannee waan taate gataatu bara nama waan taateef dhaggeeffanna. Miidiyaa irratti wanti deemaa jiru uummata Oromoo irratti waggaa 25 dura wanna godhamaa ture san akka haaraatti fiilmii gurraacha'ee ammas deebi'anii irratti hojjechuudhaaf warra yaalii godhu warra dadhabaatu jira. Miidiyaa jaraa sanatti bilbila kaasnee yoo bilbilee sarara isaanii biisi nama seetaatu godhanii yaada uummata biyya kanaa akka ta'etti fakkeessanii warra olola gaggeessu miidiyaalee kana kaatu jiru. Kana immoo kan isaan deeggaru miidiyaalee biirooleen adda addaa broadcast kaleessa dhugaa miidiyaa isaanii bahaa jira. Kominikeeshinii ministeerri kan biyya kanaa Dr. Nagarii yaada mataa isaanii haasa'an yoo jedhan kuni isaanis namichi kun kan broadcast haasa'u kuni yaada mataa kiyyaatti ibsee haasa'u qaba. Amma mootummaa keenya waltajjii irra jira yaada mataa fudhatee hojjechaa jiru gara OISU miti yookaan mootummaa kan OISU miti uummanni Oromoo OA minim gaaffii qaba. Garuu akkamitti deemna beesii keenya eegina akkamitti deemna nagaa biyya kanaaf uummanni Oromoo nagaa biyya kanaa eeguu irratti gahee guddaa uummata qabaa ture. Ammas akka biyyi kun hin diigamne uummata barbaadu keessaa tokkoffaan uummata Oromoo akka ta'e artiidhaan baanee ibsaa jirra ammas gara fuulduraatti ibsina. Uummanni Oromoo sababa tokkoof diinaan saba tokko jibbaa jiru. Kanaaf gaaffii nuti qabnu booddee mootummaa keenya mootummaa amma jiru kana isin wajjin mari'achuu barbaanne malee akka artiisti walii aanneetti ibsa ejjennoo 10 baasnee wanna saba keenya irratti gaggeeffamaa jiru kun sirrii mudannee ba'uus dandeenya jiru. Garuu si wajjin mari'achaa yoo deemu mootummaan manni walwachaa walirraa peesii keenya eegaa yoo deemne akkasuma fiiginee waan tokko irra du'uu ta'e hooqinee waan tokko kadaa'imatti gochuu ta'e akkamitti deemuu qabnee artiistii fi mootummaan yoo walii galee artiistii jechuun uummata jechuudha mootummaa jechuun uummata jechuudha. Kanaan yoo deemne inuma bakka yaaduu san keenya abbaan koo waa tokko mammaa irratti waan dubbatu haasa isa san dubbachuu barbaada waan abbaan kiyya namichi qotiyyoo jalaa hate qotiyyoo kee yoo si wajjin barbaade qotiyyoo keessanii argattu. Maaliif isa dhoksee jiraate waan ta'eef yeroo baay'ee horii karana yaa'a yeroo baay'ee karas deemuu danda'eef karaa sirraa maqsa. Amma warri dhugaa keenya nurraa hate dhugaa wajjin barbaadu kan immoo hin beeku. Kanaaf manni keenya beektu bismaat nuyi caallee argamuu qabna. Caallee argamuudhaaf wal dhaggeeffachuu qabna. Uummanni keenya ajandaa saba biraa qabeenya saba biraa guurratti ajandaa qabu manni keenya. Kan kana godhu Oromoos miti. Kan Oromoo balleessa. Oromoo keessa jiraatu beekatti maqaa keenya kaasisuu danda'a. Kanaaf wal dhaggeeffachuu qabna. Waan jedhu kaasuu barbaada uummanni keenya isin akka imaanaatti adaraan imaanaa isin kennu maaluni warri amma dhufee hooggansa nu kennaa jiru kuni uummata keessaa waan nuti barbaadu waan uummanni barbaadu gochaa jira. Teessuma kanaan deemaa isin gidduutti akka qilleensi kun uumamne amantaa qabna akka uumamne isin booda beekaa allayyaatu jira. Ibidda lama filachuu qabaattanii dirqama ibidda lamaan san keessu darboo qabaattanii ibiddi guddaan kamii ibiddi xinnaan kamii addaan filadhaa malee ibidda keessa darbuun uummata Oromootiif ganaadha. Ibiddi xiqqaanii waan nufuun dura jiru sanii ibiddi guddaan baakuma yoo ta'e isinis nyaatamtanii uummata keessa jiraachisuu. Amma waan dhageenyus malee kennee shaayidaa gabbaanee gaafa waan Oromiyaan keessa jiru dhageenyuun miira keenya
gammachuu keessaa baasa waan ta'eef kana obsuu qabna. Uummanni kaayyoo qabu ni obsa. Kana jechuu barbaada galatoomaa.